jiru baga guyyaa wobooti isin ga'e baga guyyaa goototaatiin baga guyyaa Oromiyaan itti bilisa baatu isin ga'e amanni kun amata Oromooti. Amata Oromooti jaalattanuu jibbitanuu amata Oromoon gabrummaa jalaa baatu kuni waan olle erga dhawarri haa ta'u irra yaada isinirraa fuuna. Maal akka goggootamee ergadha amata haare kana mee hangam takka gumaacha gootan woboo koottaa mee dubbadhaa waa'ee wobooti gumaacha akkam gootan ilmaan Oromoo jajjabeef gumaacha akkam gootan mee nutti himaa koottaa kana jajjabeen Oromoo kana boonsisu laa kadiina isinirraa cabsu jiru kadiina isinirraa dalagaa woboon itti jirtu jalan dalagaa woboon itti jirtu wallahi diina woboon akkanatti kokkee qabu jirti kanaaf ummata keenya ammoo fixu jiranii kanarraa wal mari'anname waa'ee woboo irratti guyyaa isaaniiti guyyaa lammaffaa guyyaa wobooti waa'ee biraadhii isaatii yaada kennadhaa kottaa wajjin haasoinaa wajjin taphannaa abataara baga abataara isin ga'e ammas deddeebinee isiniin jenna kotta ergadhaa feesbuuk inni dalaga miiseenjeraan ergadhaa gama hundaanu isinirraa fuunarra dhiqqashoo ni haasoinaa bilbilaame bilbila Oromoo bilbila wal mari'annaa wal mari'annaa bilbila wanni irratti wal mari'annu waa'ee qawwee qofarratti waa'ee qawwee qofarra wal mari'anna malee waa'ee nama irratti waa'ee abiyyi akkana nu godhe abbichuun amata kanaa miti qawwee akkamitti sabni keenya hidhachuu qaba ummata asumaanuu waan tokko waan nama gaddisiisu maalii fi amanni kun amata haara garuu Oromoon uf dura deemnu duubatti hin deebinu ummanni baalee dhumaa jira beelaan ummanni baalee hawaasni baalee beelaan dhumuu jira akkuma jajjabee woboo jennu kanatti ummata baalee illee Oromoo bira dhaabbadhaa jiran ummanni baalee dhumuu jira sila amata haara guyyaa jajjabeeti garuu hogguu akka gammadu kana saba kiyyattuu biyya keessaa sabni keenya dhumuu jira ummanni baalee ummanni gammoojjii baalee beelaan dhumuu jira kanaaf yeroo hedduu baanee dubbannee nuti dadhabne quuqama saba keenya bakka hundatti waan hundaan kanaaf kanatti amanne nuti so beela yaa qabnu Oromiyaan guutuun beela keessa jirti Oromiyaan guutuun du'u jirti kanaafu kana malee kan ubaasu jiru rakkoo jala kana bira dhaabbadha dandeettan saba keessa warra beelawus hawaasa Oromoo gargaara Oromoo amata haara Oromoon Oromoo malee homaan qabdu Oromoon Oromoo malee homata kan qabdu abbichuun Amaara qaba Amaarri abbichuu qabdi Shimallisiin fa'a qabdi Amaarri ummanni Tigraay Shimallisiin fa'a qaba naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoon ammoo nama biraan qabdu woboo malee woboof isin malee nama biraan qabdu woboo bira dhaabbadha hawaasa baalee hawaasa beela'u jiru san bira dhaabbadha Oromoo baatii takka woboo ergitan baatii takka ummata beelayaa Oromiyaa keessa beela'u jiru woboonis ummanni beela'u kunis akka bilisummaa arguuf woboon bakka hundaa loluu jira akkuma woboo jaalannutti hawaasa keenya ka beela'u jiru Oromoo hawaasa keenya ka beela'u jiru bira haa dhaabbannu namni dhumu jira wallaahi dhugamatti miidiyaa irraa laaluu dadhabne gaa waan hundaa kan du'us Oromoo kan beela'us Oromoo kan saamamus Oromoo kan hidhamus Oromoo kana jalaa nu baasa hayyoota bakka takka deebi'aa waraana qofaan Oromiyaan ta'a bilisa baatu saba kana rakkoo meeqattu irra jira rakkoo jalaa baasa amata kana amanni kuni amata xumurraa gabrummaa haa ta'u amata xumura gabrummaa itti xumurru haa ta'u Oromoo 2022 gabrummaan beeb na yaamtaa beeb na yaamtee dhiifama nu godha haadha manaattu jira dhiifama nu godha kanaafu Oromoo tiyya ufirraa haa xumurru gabrummaa tana ufirraa haa xumurru jajjabee bira dhaabbannee ufirraa haa xumurru jajjabee wajjin dhaabbannee ufirraa haa xumurru gabrummaa kanaafu warra mana Oromummaa keessaa yoo jiraatame as baati waan kalee isin gootan gumaacha kalee isin gootan anis asirratti waa isinirra buusaa as baamee dubbadha waa'ee woboo irraa mee maal gootan maal fakkaata kalee qophiin keessan dhiifama naa godha irratti hin argamne dhiifama naa godha biizii ture haasawurra yoo goone irra gaarii haasawurra waan tokko ofitti murteessinee yoo goone gaarii Oromoo haasawa ooluu faayidaa nuun qabu nama nurraa dhumuu jira jajjabee biraa dhaabbannu kanaafu warri Oromummaa keessaa waan isin gootan koottaa as baanutti himaa waan achi nullee asirraa isinitti ergina jajjabee guyyaa jajjabee waan ta'eef koottaa yaada qabdan kennadhaa jiran hedduullee haasawuun feenu haadha manaattu jira
isin warri yaada qabdan yaada keessan baa gotta jira yaada baabe ergadha oromo ergadha nuuf olcha ini erginu re isi yaamnu ini ergina ora xiiqi falmattoota dhugaa Nadaan kunis gaafa maatii manaa jirtu tolee akka babbareeda. Nurra laalina jedhan. Adoonaan tuutaan nurra qaqqabe. Gatti tolchitee ilaal namni haadha manaa qabu. Namni haadha manaatiif oromummaa qabu. Namni oboo biratti qabu. Waa takka cinqiin argu cinqii tanuu cinqii ta'e oromoo qofa wallaahi akka nama tokkotti oromoo qofa na cinqii biraan qabu. Kanaafuu durri jedhuun jennaan rifeensa baala haltanii. Kana kanu cinqe saba keenyatti nu cinqe malee cinqiin qabnu biyya cinqiin jirru cinqii keessa hin jirru cinqamnee illee beenu cinqamuufis ka cinqamuuf jiru hawaasa keenya kamiidhamu jiru kanaaf namni yaada qabdan kottaa as baa yaada kennadha waa'ee hawaasa keessanirra anarraayyii miti mee warri guyyaa woboof waa goonaa akkana goonee achiin baane warri jettan kottaa as baa nutti ba waan gootanirraa isin wajjin dhaabbannaa nullee kottaa jedhan me ergadha ga yaada ba ergadha yaada kennadha yaada dabarfadha hawaasni isin haadha guyyaa woboon isin haadha geettu yoo diddanammoo ani woboo irra deeffadha yaada keessan baadha as baa yaada baa assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh zala achi as jedhani nu watto si achi sinin jenna oromoo tana kaatuma kadhanna Salamata sila isin tochi as jedha nu tosi achi nu eegalle. Rakkoon qabu kaa. Baga mataaraan isin ga'ee baga guyyaa wobootiin isin ga'e hundaafu. Walumaanuu bagattiin nu geessin jaahaan ta'e. Akkasi. Yaada qabdu yaada nu erguu dandeettu. Yaanni hedduudhaami. Yaanni hedduudha gaafata. Yaanni Oromoo wayii dhuma qaba. Dhumatu wallaahi Oromootu dhumu jira malee du'a. Yoo ta'u Oromoo tana laakiin yoo waan Oromoo tana laalla jenna. Laakiin miira meeqa hassa nama galchite waan ta'eef. Dhuga. Sanumaafuu wallaahi ta'u Oromoo tanaa meedhiisi. Numa eeyina guyyaadha. Maal guyyaa eenaree kaanee lollaa biyya keenyaa fidhanna malee maal eeyina Oromootu ni osuma eeyinu kun qabri kutee kun akkamitti eeyina. Ittuu asii lolli jiranis karaa biyya arabaa kana tatteenyeen lollaa eeysaa. Namni biyya arabaa jiru maal lola? Loluu miti diinagdee barbaachisa ka lolu bosona keessira ka lolu kunoo jajjabeedha. Bakkuma jirtanirra. Isaan kana rabbii gogaarran waa jabeessuun jaagaan. Isaan kana jajjabeessu nuti isaan kana daabboo isaan bakka lamatti ajjaamuran safa argitanii akka keekiitti. Dhuga wallahi. Isaan san bira dhaabbachuu nuti ka godhuu dandeenyu warri lolu bosona keessa jira warri lolu isaan kana dhugaa dubban. Nuti lolutti hin jirru. Tooftaa malee. Isaan cinaa dhaabbachuun dirqama. Olola malee nuti wayi lolla anu wayi lollee beeka olola oofu jira malee anaa miti ka lolu isinillee miti yaa nu hundaa miti. Kana akka biyyiin jedhe ajandaa kanaan isa kuffisuu lolla malee nuti ka lolu woboodha. Egaa nuti isaanuma kana cinaa dhaabbachuufaadhaaf tattaaffii goona malee. Jajjabeessuuf yaa isaan jajjabeessuuf isinii jirra jechuudha kanuma. Cinaa ni jirra nuti alhamdulillah. Akkas. Ni jirra isaan bira dhaabbannaa kakkanaatiin sin jaha. Akkas. Maal fakkaata guyyaa woboo akkamitti dabarsitan gaa isin namuu garee qabaani beeka? Allah guyyaa woboo hin gaafatin kaawaan itti hanga danda'u namuu garee qabaa gaa yaa dhugaadha. Akkuma gumaacha akkuma gaariitti godha Oromoo warri duubatti hafes gumaacha godha waraana kenna. Tole. Yaada biraa yoo qabaatte yaada dabalataa hedduuti. Yaada yoo qabaatte yoo gaafillee qabaatte na dhageette? Ni kutte. Akkasii namni biraallee namni yaada qabdan guyyaa jajjabeeti waan godhuu barbaaddanirraa doolaara mee nutti erga nutti asirraa karaa akkitti ergu nutti beekaatu jajjabeef doolaara nutti erga warra Kaanadaa keessatti warri baankoobar tokko
mallaqa mallaqa bakka argitanitti facaaftan sannatti erga anattu jajjabe erga fulo jajjabe boocho keessa baani amata haaraa booyuun qabnu maaliif diinattu booyuu deemuuf duratti Oromoon bilisummaa irra jirti Oromoon sun yeroo gabaabduu keessatti Oromoon ni bilisoomti kanaafuu booyicha jalaa bahuu dhabna Oromoo booyicha jalaa bahuu qabna saba kana gargaaru kunoo hawaasa kana kan inni qabuuchisu jiru jajjabe wajjin dhaabbachuu Oromoo ilmaan Oromoo dhugamee Oromiyaa arguu feetan Oromiyaa magartuu Oromiyaa biqiltuu Oromiyaa bareedduu arguu feetan jajjabe wajjin dhaabbachuu nomaa rawwaan kanuma kanatti iyyuu jaarraa digdamallee jaarraa kana boodaallee yoo dhufe kanuma isinitti iyyin hanga wala boomnutti hanga biyya teenna laal jajjabeen hanga nuu bulchutti hanga hayyoonni Oromoo maneedhaa jirtu nuu falmattee akka nuuf Oromoof jecha dhaabbattee Oromoof dalagaa turte akkasitti dalagnee hin bilisoomsina. Kanaafuu nu bira dhaabbadhaa share nu godhaa like nu godhaa subscribe illee nu godhaa jedhan. Kana waan biraan qabnu miidiyaa biraa miidiyaan nuti qabnu takkittii tana onnuu kaasa isinii wajjin jirra Oromoo isinii wajjin jirra jajjabee wajjin jirra. Miidiyaa tiya takkittii tana naa guddisaa rabbii keessanii jedha maaliif amata haaraa naa guddattu isinis adda gaayitu. Haalan liftu akka Oromootti wala baabaatu isinis dhiitama gabrummaa jala. Zamana Facebook illee nurratti dhiittan zamana kana keessaa rabbi nu haa baasu. Kana godhuufi jajjabee wajjin dhaabbachuuf maaliif Oromoo booyicharra laal koflaa akkatti hojii wanneedha haasawaa deemna malee booyicha laa bahuu qabna jedhana haftaamuu lammuutti jedhe hin booyinaa nuun jedhe hin booyinaa koflaa jedhe amma booda hin booyinaa nuun jedhe so isaan naa bilbilee ganama kana hin booyinaan jedhe koflaa gammadaa dabarsiidhaan jedhe sagantaa Oromoo. Thank you haftaamuu lammuu thank you haftaamuu. Akkasi bashannanaa dhugaa waan qabnuuf dhugaan teenna nuu galti jaalatanuu jibbanuu dhugaa teenna dhugaan ta Oromooti dhugaa Oromoon ni qabdi dhugaan isii ni galti gaafsan kana gaaf goonu Amaarri akkuma jirtuun Oromiyaa keessaa duguudee yaasuu qabna uppiidiyoo yaasuu qabna Oromiyaa qulqullooyte keessa woboo wajjin hidhamtoota haqaa wajjin jiraachuu qabna Oromoo. Naleen dandeenyu shiftaan ajjeesaa ture ammas nu ajjeesu jiru beelaan nu ajjeesu jiru wambadee wajjin jiraachuu dandeenyu happy new year faate happy new year same to you happy new year wallahi ani maaliifi na ofolchaa dhiifama naa godha namoonni hedduun amata haaraallee isin hin jenne maaliifi xiiqii keessa jira sabni kun yoom gabrummaa jalaa baya asii Oromoon du'aa asii kabajachuun hin danda'u maaliifi natti ulfaata Oromootiif. Dhugamatti natti ulfaata faate dhiifama naa godha amata haaree nam tokkoon ani happy new year hin jenne maaliifi saba keenya du'u jira hogguu ummanni hawaasni baale hogguu beelaan akka dhumu akkamitti happy new year namaan jedha hanga biyya kana dhufe gammadaa turan takkaatu happy new year ilaal fireworkii facaafnee waan hunda facaafnee bashannanaa turre dabaranaatu natti haftu filadhe kophaa koo dabarsu haadha manaatti yaa wajjin kophaa kee dabarsuu filadhe amata kana maaliifi dhumaatiin nurra jira kanaafuu ani Oromoon biyya keessaa du'aa Oromoon asii happy new year new year beenu kana hundaafuu faatee ta'e baga amata haaraan isin ga'e baga isin hundaa guyyaa wobootiin isin ga'e amanni haaroon ammoo amata jijjiirama nu haa ta'u amata jijjiirama amatum ajandaa kalee haasofnuu miti amata Oromoon rakkoo jalaa ba'uu qabdu kanarratti dalagaa ajandaa jala hin deemina ajandaan homata akka nuun godhu Oromoo ta'e ajandaan diinaa wata kan godhu ajandaa diinarratti akkamitti uumuu dandeenya jennee yaalu amma biibbiin kun namoota hanga mileena takkaa yaamattee gara biyyaa galchuu jiru kanaaf ajalaa baanee nuti waa'ee keenyatti waa'ee waraana jajjabee keenyaa wajjin dhaabbachuu irratti adala dana jajjabee biraa dhaabbannu dantaan keenya ka'ammaa dantaan keenya rakkoon keenya kana qofa waan biraa waan hundaa Oromoon hin qabna ummanni kuni ummata kana haa gargaaru ummata ani I don't know ga woboon hogguu daabboo tokko nama lamaan akkasii muran nuti ammoo keekii murree happy new year happy birthday happy mantasiyoo happy maal kanan beeku ani jedhan Oromoon rakkoo keessatti gaafa Oromoon rakkoo keessaa baate happy birthday isiniin jedha happy new year isiniin jedha happy new year hin beeku hawaasni kiyya dhumaa an happy new year hin beeku rooba lee ergadhu mee yaada nu kennu yaada Facebook hin dalagaa ergadhu faate isinis ergadhaa namni yaada kennadha yaada baya kanaafi happy new year isiniin jenne namoota hedduu namuma
manuma gurmuu Oromummaa qofaan happy new year isiniin jedhe narra laadna maatii nuun jenna nam tokko nuun jedhu isin Oromoo maatiin kiyya so sabni kiyya hawaasni Baalee hawaasni gammoojjii Baalee osoo akkatti beelaan du'umo dalaydoonni mootummaa warri Baalee akkamiin amiin mee uummata beelarraa baasa amata aara isaan qaba jenna so hawaasni keenya rasaasaan du'u osoo beelaan du'u kana kan itti amanu kaayoon kiyya kana ajandaan kee 2022 waa'ee jajjabee qofa asii achi deebee waan Oromiyaa kana guutuu waan maaliif fidee isin wajjin haasawuun fedha Oromoo maaliif hin ta'u kun ajandaa waliin baasu waan xixiqqoo jala deemu irra woboo gamo woboo qofaan irra dalagaa isin hundinuu gama woboo qofaan malee gama biraan jiru jedhan marii wayiitu hin jiru wanni itti mari'atan hin jiru waan takka lafa hin jiran Oromoo woboo malee amanni 2022 kuni woboo malee waan biraa dhiisa yaada wal burjaajessuu dhiisa yoo dandeettan beelayaa gargaara kanaan ala maatiillee irraa muraa wallat gama woboo deebisa maatii waa takka ergina sumunii takka ergina wallaahi gaafa Oromoon bilisa baate maatis gargaarra kanaan ala osoo Oromoon rakkoo keessa jirtu moo jalati ntauga waan hin taane walitti laayinu waan ta'u wajjin deemna nuti waan ta'u jajjabee wajjin deemna wanni Oromoo ta'u jajjabee qofa wanni Oromoo ta'u abbichuu miti ilma bashaashaatii miti dhalattuu mililikii miti dhalata Oromoo laa dhalata jaalmarroo marii sabaa kannini ka Oromoo malee kana abbichuu maali abbichuu daddichuu ya jimmali ya bashashali yallam ay sarame ya bashashali ya sarame Oromiyaa bichano misara kanabu ri bashashali nurra dabada abbichuu kenna mi abbichuu kamililigi ilman jimma da gefada sumam gurra isi chalaw mali bil man jimma ko famiti tamtu abi jala demo ilman jimma ko famiti ilman hararge leni jirti ilman arzi leni jirti ak jirtu isinun dinu jala demda warri abbichuu abashasha ya bashashali jiru bashaashni keessan isin galaafate jedhan bashaashni keessan osoma isin ijaan laaltan hawaasa dhume kana osoo isin hin dubbattan ganaa woboon laal funyaan itti dirtee laal asiif asiin gurra itti nayxee woboon achi keessaa gabbaafti jaras jaalattanuu jibbitanu amanni kun amata bilisummaati amata ilmi bashaashaan bulchuu miti amma booda Oromoo ittiin deebisinaa jimmaan ittiin deebisinaa angootti ilma bashaashatti lalattee jedhu angoo ittiin kennina Oromoo angoo ittiin kennina ni yaadattu Muktaaris waan nu godhe Oromiyaa gaafa pirezidaantii Oromiyaa ture Muktaar Usmaanis waan nu godhe ni yaadattu ittiin kennina jara sana ittiin kennina mootota abbaa jimmaa jennaan abbaa jifaar jennaan jarri maaluf seetasi jimma Oromoon akka dhumaa akkatti Oromoon dhumaa isinis dhuga ani gandarraa rakkoon qabu isin kolfisiisuu fi dhikkaju an ganda tokkorraa yoo rakkoon qabu garuu bitamtoonni jaarraa kana keessatti osoo Oromoon dhumtu osoo Oromiyaan dhumtu nutti cadhisee nutti koflu galgalaa ganama kaayyoota kenna arrabsu jelle jimmaati kaa jedhan maal godhan kana garaa jalaa wajjin dala ina namoota tokko akkan nu arrabsan akkatti hayyoota arrabsan jaalattanuu jibbitanu kana biran tarwa ya bashaashaa liji kana biran dabartu diddiimaa Oromoof dhaabbate Oromoo kutaa kudha tokko osoo jimmaaf hin ta'in osoo wallaggaaf hin ta'in osoo arsiif hin ta'in osoo harargeef hin ta'in osoo ilma baabooriif hin ta'in kana ka Oromiyaaf dhaabbatee ka Oromiyaa bira dabree ka saba hawaasa biyya saniitiif dhaabbate jajjabe wobo gaachana Oromoo jaalattanuu jibbitanu dhageeffadha warra bashaashaa dhageeffadha warra bashaashaa tokko saahiba keenya as jira mallaqa achirraa ergitee fi asi qaba magaalaan jiru kana jira tokko mallaqa achirraa erganii fi asi qaba amma hedduunis amma baankoowwan kanas hin jirti ilmaan arsiillee jalatti guurtani ilmaan harargeellee jala guurtani nurraa dhaabbadhaa jarana nurraa dhaabbadhaa waraana jajjabee biran dabartanii nurraa dhaabbadhaa jajjabee biran dabartanii kana biran dabartan Oromoo bira kanaafuu ya bashaashaa lijochi እስቲ ተውን ባካችሁ ተውን እንዳትገሉ ማለት
usaa jedhis. Ulaan sigu ulaan nurraa cufa adde. Kanaafuu diqqasho sagaleen hin heddummaatti nu jedhu. Amata haaraa kan kolfaa maaliif hin dandeenyu amata haaraan gochi hin dandeenyu garuu waan tokko waan dabreerraa isinitti himaa deemuunis si yaadachiisaa የበሻሻ ምናምን ተውና ወደ ኦሮሞ ተመለሶ gara oromootti deebi'aa jira. Bashaashummaan hin jirtu nuti marroo qajeelaa turre amata meeqa marroo yookaan baaleetti hin dhalanne arsitti. Kuni yoomiyyuu isin keessaa sammuu keessaa isin bahu jedhan. Warri amata haaraa amata moofaa qabattanii amata haaraa nutti duuddan nurraa dhaabbadhaa. Nuti ka marroo jaal gollichi amiin jaal gammee jennuuf qaanqee jennuuf an dhaloota isaanii tun beeku bakka isaan dhalatan. Oromoo ta'uuf jala deemna nuti. Garuu hawaasa Oromootti calliftanii hawaasni Oromoo dhumaa abbichuu ya bashaashaa ya bashbashiin hin jirtu bashbashi isin godhuu jira jaaladha. Abbichuun bashbashi isin godhuu jira. Araguu jira ndoo wallaahi ndoo namoonni isin beeku namoonni abbichuu jala deemtan ndoo jedhan. Deebi'aa gara Oromoo isin ergine kaasa. Deebi'aa gara Oromoo. Warreen isin beenu deebi'aa gara Oromoo. Warri mallaqa achirraa isin erganii jimaan qaba. Isin hin qamaasifne yoo feetan isin qamaasifna asittu. Halo. Akkam. Nagaa akkam fayyaa? Amata haaraan baga isin ga'e. Aamin baguma waliin nuun ga'e akkami? Jirra wallaahi alhamdulillah. Khayri ka inshallah. Amata haaraa kana akkam maaltu jira? Karoorri? Karoorri amata haaraa karoora wobooti maal karoorri biraan jiru ani an karoora biraan qabu karoora yoo qabaatan nutti hima. Karoora haaraa kana ammallee OPDO uummatatti deebi'aa kadhattaniisa. Karoora haaraa bara haaraa kanaan ammallee OPDO gara uummataatti deebi'aa kadhattanii. No OPDO miti warra ijoollee miskiina warra waa'ee OPDO dalaguun beekne malee nuti OPDO maal kadhatu OPDO nuti jibna. Bara amma OPDO malee warra osoo waayyaa akkuma keenyaatti nama deeggaru warra nama deeggaru baana malee ijoollee biyya alaa faffacaatee jirtu tana baana malee anta biyya keessaan baanu OPDO mala itti dhohine jirra san. Jajjabee harka jirti sun. Uummatatti deebi'aa jennaan reefu illee dhufillee miidhaa hin dhageeffanne guddoo. Yaa ummata deebi'aa ijoollee amma olii gad deemtee hayyoota Oromoo arrabsanii baana malee warra angootaan baanu warra angootaa kunniin kute. Jarri waan ummata keessa morma qabanii baasan malee waan ummatatti deebi'aa kadhatanii miti uummanni ummata. Deebi'aa arabaa kaachuu jenneen. Sanniin warra amma haaraa kana gorsa kennuun sirriidha waan ta'e irraa illee namni barachuun namni silaa odoo danda'ee barre OPDO matanarraa waa barata bar. Dhugaa. OPDO matanarraa waa barata OPDOon amata dheeraa amata 27 jetti amata 27 akka waan biyya keessa jarri hin jirre amata 27 namni nu miidhaa bahe amma akka saa kana amma laallutti akka jarri amma nu godhaa jirutti ammatuma 27 kana wayyaanee caalaa kan nu dararaa ture kan nu miidhaa ture jara. Namni OPDO maal akka taateen beekne ammallee OPDO kadhatu kun walla ana birattu ajaa'ibaati OPDO maalisii kadhatanii miti amma nama amma faana jaraannu jedhee waan adda addaatiin bitamee kun lafaan kun mallaqaan bitamee kun woman jirre bari woman jirre kun afaanumaan bitamee bari afaanumaan akka ofii kan goonsaatti na jechuudha. Arramu hayyootuma Oromootiif Oromoo haa xiqqeessaniif kanuma malee woobuma haa xiqqeessaniif malee homaallee wannoon jedhani yaa. Jara akkasiisanii ammallee madhaamu ima deebi'a jechuudha ammallee waa tokko namni abbaan fedhe amma fedhe aangoon fedhe hagma fedhe nama harka jiraattu beektaa aangoo irra guddoon tama uummataati. Oma fedhe abbaaf irree fedhe yoo ta'e akira deemee mo'ataan uummatuma. Dhugaa. Deemanii immoo uummata kana harkatti hafan waan ta'e uummata kana filachuun uummata kana duuka dhaabbachuun uummata kana deeggaruun miidhama uummataa kana hubachuun maal keessa jirra jechuun argitee barbaachisaadha.
Dhugaa. Yaa akka tettemee ofiidoo osoo uummanni hawaasni baalee osoo akka beelaan dhumu mee ofiidoo akkamii kadhadhee nutti as deebi'aa jedhaa nama kennaa meeqa woboo dhiisi woboo iyyuu nuti ofii bira dhaabbanna hawaasa biyya keessa akka dhumu amata haaraanis uummanni keenya dhumu jira uummanni baalee hawaasni koo. Beekan uumaan gargaarre isaan kun warri biyyaa keessa nuti woboo ni gargaarra nuti woboo wajjin ni dhaabbanna. Hawaasa takkaa maal gargaaran odoo dandeette opidoon bar odoo dandeette hooma uummanni alaa uummata kana qarqaarsa achi darbatu kana afaan jala buttee gara ofiitti darbachuu barbaaddi bar. Maal irra guddaan ammas wayi uummata baalee bira gaa irra guddaan mootummaaf deemaa bar ammas wanni nuti asii gargaaru Oromoon akkamitti beekuu dadhabdee wallaalee malee mootummaa bira deemaa malee. Bar uummanni kun bar anuma jiraata uummata jedhu bar ana malee hin jiraatin uummata anuma bicha jiraata uummata jedhu bar uummanni opidoo bar uummata ajaa'ibu bar. Ummata takkaan uummanni kun xiqqoo malee uummata afaan Oromoo dubbatu aantummaa uummataa qaba jedhee ufiin dubbatu ammoo barsi ajaa'iba uummanni kun bar. Aantummaa bira beela'u ka uummanni bira dheebotu ka uummanni bira rakkatu ka uummata ofii waraanaan fitu ka ofii fuutti tokko aantummaa uummataa qaba aantummaa uummata deeggarsi nama godhu namatti dhukaasuudha nama beelessuudha nama dheebossuudha nama ajjeesuudha nama hidhuudha. Mee aantummaan innummaa opidoommaan tun mee aantummaa isin uummata goote mee uummata kenna jechuun uummatuma kanatti maal himatti mee onnummaa uummanni kun isin irraa argate maal himmi mee uummata uummanni kun kan nurraa argate isaanii saamamuu hidhamuu ilaa har'aatti Oromoon kabajaa dhabuu irraa argate ofiidoo irraa ittiin gaanii wanni akka nama tokkootti akka yaadni koo akka ilma Oromoo tokkootti yaadu akkas na fakkaata. Uummanni Oromoo gaafni kabajaa dhabe uummanni Oromoo gaafni salphate gaafa opidoon kalaqamte laati. Gaafa opidoon Tigraayitti kalaqamte laati. Dhugaan jirtu tanuma yaa. Mee opidoon rabbii Tigraayitti kalaqamtee as deebitee har'a Tigraayin juuntaa jettuuni eessumaa argamnee iyyuu baruuf xiinxalluu qabdi baru eessumaa dhufne. Dhugaa. Namnummaa dhaaba kana nutti hundeesse namnummaa dhaaba kana ijaare hundeeffamnummaan kennaa eessa jettee gaafachuu qabdi ture bara opidoon. Ammas warra beekuu danda'uu miti dhiisi kanneen achumatti gannee akkuma raqashamee takka caaluu jedhe raqaaf ajaa hin dhaqanii jedhee dhaqan isaanummaa naa dhaabbatan dhoqqee kana keessa gannee fuuldura deemu. Kanaaf opidoon uummata akkasiiti. Opidoon waa takka yoo achi ilaalte uummata mitira takka irra ilaaltee hin dandeenye laata. Ijjisi uummata mitira takka irra ilaaltee hin dandeenye. Argite yoo yaadde uummata sammuu isii ilaali ka haga tontommoo ganaa keessa tana qofa yaaddu laa. Argite uf keessatti gadi yaadde garatti gadi yaadde malee jarri sabatti achi yaaddu lan namni yaaddu sabatti achi biyyatti achi bal'isee yaada sabatti achi bal'isee yaada. Afaanirraa isaan gara sagaraa yaadan afaanirraa gara mana fincaanii. Bakka wanni jarri beekan san nyaatu dhuguu. Ergamu. Bakka saniin gara kaan Afurkaandaa afuufu kana malee wanni biraan jiru. Wanni warri beekan kana. Kanaaf ergamu. Dhiirri ergamuu jetta sadoo qottii ergamuu jennaan sadoo qottii akka barbaadde. Akkas. Kanaaf warra uummata kana jala deemu opidoo tana jala deemuun ammallee hin gowwoomina jechuun ni barbaanna. Hin gowwoomina maaliif ooma fedhallee yoo ta'e opidoon tunillee har'a opidoo mataa iyyuu namni aangesse eenyu isin uummata kana. Argite nama ofii ammoo waa kenniteef ammoo naa kenni jettee kadhachuun ammoo argite hin ta'u beekta. Waan itti kennite kana waan itti kennite naa deebi jettee yoo kadhattu ta'e inumaayyuu sitti honnoo jedhaa beekatti mataa sitti dhaaba. Yoo inni dide mataa dhooftee irraa fudhachuu waan itti kennite waan kanke waan itti kennite mataa dhooftee irraa fudhachuun dirqama beekta. Maaliif wanni kanke waan kankeeti argitee kabajaa sitti kenne waan ta'eef kabajaa kana mataa dhooftee irraa murqachuun dirqama. Kanaaf uummata bosona jiru kana ijoollee bosona jirtu kana qarqaaruun deeggaruun bira dhaabachuun argitee uummata kanarra waan barbaachisu irraa afaan qabaniiranii argitee gara kaaniin waraanan gara kaaniin kijibaan gara kaaniin waan ta'e uummata keessa burkumandaa sobaati uummata keessa facaasanii uummata afaan qabanii jiranii. Kanaaf uummanni du'uus jiraadhus jedhee har'a bosonatti bahee achiin mootummaadhaan argitee kokkee wal qabaa jiru kana hamma danda'an waan danda'an yoo dadhaban yaadaan deeggaruun dirqama yoo dadhaban jabaadhaa isin duuka jirra jechuun dirqama waan ta'eef. Akkas yaadaan deeggaruun dadhaban diinagdeen yaaduma wal bira dhaabbachuu Oromoo
yaanni isaanii Fooma danda'e namni bari fooma danda'e namni an kanan danda'oo jedhe waan danda'uu sun deeggaruun dirqama. Ya dirqama mallaqa horii qofaanii miti namni yaanni Oromootu gama tokko yoo deebi'ee namni akka tokkotti yoo yaade sammuu takka yoo namni hundinuu gama tokko yaanni namaa gara tokko deebi'u waan guddaa bari yaanni namaati yoo yaanni namaa gara tokko deebi'ee namni yaada kan kee qabate sunuyyuu waa tokko bari wanni tarkaa qabdu yoo yaanni walitti qabate waan qabdu gara qabdu qabda bari yoo yaanni walitti hin qabamini wanni ati gara waan si harkaa faca wanni ati harkaa qabdu si harkaa faca. Akkati amma keessatti Oromoo wanni irra dalaguu qabnu ajandaa diinaa jala deemuu baanne ajandaan keenya woboo haa ta'u waa'ee woboo qofatti waa'ee Oromoo qofatti yoo deebine irra gaarii warra yoo taallee ajandaa diinaa bari ummanni baramu inuma namni wama argee ajandaa ho'isuu miti wama ta'e yeroo waan tokko beekaallee irra taruun barbaachisaadha waa guddoollee irra taramaa dhufee miti waa tokko beekatuun waan kan waan ajandaa adda addaa kana beekiga bilxiginnaa kanatu bocee namatti gadi dhiisa waan tokko ammoo namni tokko ammoo ajandaa jarri jumlaan irraa bitanii chirchaaruu nama gurgurachuu barbaadanii beekta. Dhugaa. Waan kana ammoo irraa bituu miti laal gabayaa kana tana beekaatu irra taru laal kaa waan tokko ati fakkeenyaaf karoora tokko waa bitadhattee gabaa hoo baatu waan gabaa jiru san hunda bitadhattee gabaan baatu waan keessaa bitattu qabda waan ta'eef. Akkasi dhugaa. Waan keessaa bitattu san bitattee wanni fedhe laal kaa waan har'een bitadhattee gabaa baate sanitti oliitti wanni itti hajamtullee yoo dhufe. Waan karoora ittiin qabne san dhiifteetuma galutu caalaadha argitee maaliif waan keessa jiru hin beektu beektaa. Gabaa baaniif waan gabaa jiru hundan bitatanii kanaaf wama jarra as kennitu qofa. Ulfaadhu akkas yaada irraa maayii yoo hin qabetti yaada kee baay'adhuuti. Kanaaf yaadni kiyya kanuma ajandaa diinaa bocee jala deemuun waan baay'ee nama burjaajessaa jira beekan nan burjaajessu jirti. Kanaaf ajandaa diinni bocee hunduma irraa bituu qabnu garii irra gadu irra qabsiisu. Harkatti busheessu. Ajanda madiinni nutti gadhiise cuma haasa'u irra silaa waa'ee jajjabee waa'ee Oromoo waa'ee kanatti kana ba'a dubbannu kun uummata daabboo kophaa isaanii muralaal daabboo muranii nuti Oromoon ammoo keekii murree amataadha kabajannu akkana uummata kana biraa dhaabbatu warra daabboo tokkicha wajjin muru woboo bira. Akkasi kanaaf jabaadha jechuufi waan akkasiiti. Galatoomii ulfaadhu nu jiraadhu injifannoon amanni kun amata injifannu Oromoo. Inshallah ora bebe inshallah kokke kamne fuunu inshallah akkasina jira tasni qabna hayyotas ni qabna warri nu bulchus uummaneedhaa jira qabsaa'onni dhugaa immoo warri lolu immoo warri falmatu jira immoo bosona jedhanii woboodhaa kanneen biraa dhaabbannu obboleen keessa kun as gubbaa jira obboleen kiyya tokkos as gubbaa jira aboo ergi mee dooraaloo ergi guyyaan guyyaa wobooti ergi shiftaa mana keenyaa keessaa bahee Oromoo fixu jira. Rabbumaa jedha erga woboo erga as gubbaa jirtu obboleen dhiyeessu. Warri kaayoon garagaraa warri nama jala deemas gubbaa jira. Kanaafuu ergaamee waan akkuma maatii waa ergita sanatti nattas erga guyyaan kun guyyaa wobooti waa keessa buufadha. Waa keessa buufadha. Amiini mana naftanyaa qofaa erguu dhiisaa nattas erga isinirraa ergaan. Isinirraa ergaa nattas ergaa isinis gaa Oromoodha isin ilaalchisa wanni Oromoo warra biyya sanitti galuuf deemtan yoo gabrummaa yaalaa isin baafne arreele as ergaa mallaqa transferii jira transferiin as ergaa anattu ergaa woboo kanaafuu isinis bakka buunee isinirraa falmanna rafaa inuma rafa qabsaa'ota dhugaa wajjin akkasii nama obboleessi kee tokko as gubbaa jira isin cufti nu obboleen kee Oromoodhaaf Oromoon hundinuu obboleen kee kiristaana ta'e islaama ta'e waaqeffataa ta'e abbaa fi dandaatin onneetii keessa jirtan Oromoo kanaafuu namuu isin keessaa na baasuu hin danda'u namni isinirraallee na baasuu hin danda'u namni isinitti nasiisuullee hin danda'u an duruu Oromoo ta'ee uumame Oromoo ta'ee dhaladhe Oromoo ta'ee jiraadha amantii tiyyate islaamaa kabajadhe kanaafuu amanni kun amata injifannooti amata gabrummaa jalaa baanu amata dinne jennee falmachuu qabna ammas duubatti hin deebinaa jiran waraana keessan bira dhaabbadha jajjabee kun namoota kana bira dhaabbadha kana abdiin Oromoo kana gaachanni Oromoo abbichuun akkasii abbichuun achi jira abbichuu jalaa ba'e amma booda amanni kun amata haaraa guyyaa woboo guyyaa lammaffaati guyyaa woboo keessa jala deemadha kabajadha
Angaasaan faa gabbaatee taayyeen faa gabbaatee argite barreessitee mataa isin nyaachuu kana jala hafaa jarana jarri takkama. Uppiidiyoon takkama uppiidiyoon hin jijjiiramne amata jijjiirame malee. 2021 jijjiiramee 2022 ta'e malee 2021 uppiidiyoon achuma jirti. Amatuma dullachisan keessatti uppiidiyoon maaliifi namni sirna mililik nama deebisu gaa jijjiirama jedhee yoomiyyuu yaadu. Nuti jijjiiramnee bira haa dabarru. Nuti jijjiiramnee uppiidiyoo achi ganne gaafa biyya teenya dhuunfanne gaafa Oromoon buluu eegalte gaafas malee itti dhooyina ammaaf ajandaa isaanii nurraa dhiisaa ajandaan keenya Oromoo waa'ee woboo haasaati ani tuumaachi sammuu waan nama nyaatu jala deemuu gaarii miti jedhan waan sammuu nama nyaatu jala ka sammuu nama nyaanne yeroo kanatti wobo waraana jajjabee waraana Oromoo qofa kanaafuu kanarra walii gallaa mee namni yaada irraa maayii qabdan ergadha. Namni yaada irraa maayii qabdan ergadha. Kanaafuu irraa bahuuf deema. Keessummaa na biraa dubbachuu hin danda'u waa hedduu. Inshaallah. Ani kan itti amanu kaayoon kiyya woboodha. Dubbanni faayidaa hin qabu. Oromoon amata 150 dubbataa tumaan turtan waan akka nurraan hiine ajjeechaa nurraan dhaabne soo dubbiinumaa faayidaa hin qabu jedhan. Kanaaf yeroo hedduun dubbanne garee keessatti illee ofirraa cal'ise. Amma faayidaa hin qabu. Namni keenya ni dubbata waan hin goone dubbanna. Afaan Rabbiin nu kenne Oromoo. Afaan Rabbiin nu kenne bilisummaa dadhabne malee. Gabrummaa jalaa bahuu dadhabne malee afaan ni qabna. Hayyootas ni qabna. Baratas ni qabna. Oromoon hundaa ni qabdi. Garuu gabrummaa takkitti tanattu matarra nu bahe tan ofirraa baafna. Tana takkitti malee rakkoota kan qabnu Oromoo. Kanaafuu gabrummaa jalaa bayaa sababu. Gabrummaa jalaa bayaa. Gabrummaan baddu. Gabrummaan baddu. Gabrummaan ufsi wallaalchisti. Gabrummaan gabra taatee ergamta. Gabra taatee ergamta. Gabra taatee ergamurra bilisoomii guyyaa tokkoof du'i. Tabiyyoo namaaf ergaminaa biyya Oromiyaa irratti dachii Oromiyaa irratti 2020 waanin isin achumatti isin dhiifne 2022 qabadhaati amata 2022 jala deema. Ajandaa amata torbaan dabree nutti fidina arri Januaarii sagandiidha. Kanaafuu guyyaa gaarii isin haa ta'u halkan gaarii isin haa ta'u kabajamaa isin jaalanna walabummaa bilisummaan ta'u Oromooti. Amanni kun amata bilisummaati jala murree jirraa isinii himne abbichuun ni qubaa ilmi bashaashaa bash sigooti ganaa woboon bash laal woboon bash sigooti ganaa isiniif ilmaan mililik hundaa. Kanaafuu ya mililik lijoch ya ahiyyaa lijoch badaanaa waluu amanni keessan jaarraan mililik Oromiyaatti hin deebi'u 2022 will be free from gabrummaa. Gabrummaa irraa firii taana Oromoon gabrummaa irraa firii taana nama nu ajjeesu jalaa ni bahan. Nama ajjeefnu nuti nama wajjin jiraan kan wajjin jiraachuu danda'u biyya Oromiyaa keessatti. Kanaan ala du'aatumaan Oromoon itti fufsiifnaa du'aatumaan pilaana baafannaan hin jiru. Oromoon akkamitti duuti? Oromoon dhaabbachuu qaba duuti irraa. Guyyaa gaarii halkan gaarii nagaan turaa nagaan olaa nagaan bulaa amata haaraya amata Oromoo itti bilisoomtu isiniif haa ta'u isin hundaa isin kabajnaa isin jaalannaa. Warri PPLS keessa jirtanii isin argina tokko keessa jabaadha isinis jaarraan mililik keessatti isin gannee isin bira dabarree jirra Oromoo jajjabee wajjin kana jajjabee abdii saba kiyyaa kana wajjin jiraan bakka takkaa isin irraa banne oguu miidiyaa irraa bannu maaliif ajandaa isin ta'uun feene Oromoo ajandaa isin ta'uun feene anis waan hin taane fidee ajandaa isin ta'uun feene Oromoon burjaaja'urra hayyootuma qofa dhageeffannee haa deemu. Anis ajandaa isinitti uumee ajandaa isinif fidee hin danda'amu. Gaarii miti kun. Hawaasa keenya burjaajessina. Ajandaa diinaatu dadhabne ajandaa isinif godhuuf hin feeneef hin dubbanne yeroo hedduu. Kanaafuu yoo bades isaan kana wajjin jirra. Kasii mee dhaamsarraa booda warri Baankoobar torbaan dhufu. Baankoobarii Viktooriyaan guyyaa wobooti. Januaarii 18 hagayyi 8 guyyaa wobooti. Nu wajjin kabajadhaa warri PP deeggartanis warri Oromoo deeggartanis koottaati. Zoom irratti koottaati gargaaraa woboo guyyaa 8 torbaan dhufu jechuun Saatardee dhufu warri Sandeedhaa Saatardee dhufu sanbata xiqqaa. Zoom irratti qophii qabnaa qophiitti dhiyaadhaati. Zoom irratti gargaaraa woboo laa walitti dhufnee paarii goonee liqasuu caffarreenne
korona tu walit biran dhufina nuun jedhe homaa miti. Zoom irraa nuuni dalaga wobo mallaqa silaa irraa bor kennitan wali qaba hawaasni BC wali qaba hangasitti overtime dalaga hangasitti overtime dalaga extra hour yoo isinii kennan bakka dalagaati amma namni dhukkubaa nama hedduu fedhan so kanaafu extra dalagaati hawaasni BC torbaan dhufu gumaacha gaarii godhaa waraana keessanii jajjabeef asirraa yoo guurtanii baankobarii guurtanii amiin naftanyaa ba'attu ergitanii jajjabee keessan bira dhaabbadha waraana woboo bira dhaabbadha oromoo hawaasni kenna oke itti gaafatamaa nana sagalee isinii ta'a gaafas na yaama sagalee isinii ta'a gama feesbuukiitiinis kotta waan dandeenyu isin birallee dhaabban bakkuma hundaanu ketti aanu ammoo ummata baalee lammii ta'u ummata baalee bira dhaabbadha ummanni baalee dhumu jira baaleen gaafan biyya jiru abbaan kiyya midhaan kontaala meeqa dhibba kontaala 200 300 400 gabareen nuun qotee jiru dachii abbaa kiyyaa irra adda baaleessantu beelee midhaan magaaziina mana meeqa guute wallaahi waan kijibaa isinitti mee oromoo waan dhugaati kun obboleen kiyya gubbaa jira midhaan gaafa xiqqaa yaadadha gaafan biyya jiru baaleessantu kunoo har'a baaleen amata 20 tura ani beeku amata 20 keessatti waa meeqa argina kana hunda kan godhe upidiyoo abiyyiinis ni rooba jedhee rooba akkasitti intaane waan intaane maqaa dha'ee waan intaane rabbiinis achumaan dide Itoophiyaatti roobu kana baaleessantu baalee akkasitti midhaan 300 400 kontaala 300 400 abbaan kiyya irraa galchu akkasitti beeka wallaahi hin kijibu dachiyoo itti abbaan kiyya kun akkuma rabbi isaa araaramuun gaafa lubbuun jiru ilmaan hundaa fedhee akka miinjundi baafis dachii fuudhee kaa'eef akkinni mililiki galeen beeku waan irraa ka'e baga hin jiraatin namni lubbuun du'e waa hedduu jalaa dabra baga hin jiraatin si fa'aaf amiin fa'aa kunoo qe'ee sanirraa midhaan asirraa haamatu gaafa biyyan naa galee kunoo ka'ee inni qe'ee warra gumaatti nu galchanii jirni warra gumaatti ajaa'iba oromoo ta'e ajaa'iba isin ajaa'iba wallaahi na ajaa'ibsiisa waan isin biraa deemullee osoo maa fedhu na ajaa'iba akkamiin namni diinatti galee jaarraa kana keessa osoo baalee akkana beedaftu ummata Gondar fa'aa Gojjam fa'aa gargaartanii bar isin oromoo upidiyoo osoo baalee beeloytu baaleen keessaa baatanii dachii baalee keessa dachii oromiyaa keessaa baatanii Gondarii fi Gojjamiin bira dhaabbattanii bar sagantaanis sagaleenis diinagdeenis Gojjamii fi Gondariin bira dhaabbattanii oromiyaan ammoo ni beeloytu oromiyaan ni dheebotti oromiyaan ni dhiidi oromiyaan ni hidhamti kanaafuu oromiyaan guutuu hidhaa keessa waan jirtuuf baaleen qofaa miti manni baalee na gaddisiisa waa hedduu beeka laayivii diyan gaafa biyya jiru ummata akkasii quufaa san ummata akkasitti loon qabu ummata aannan qabu ummata santu har'a beelawee osoo mootummaan abbaa gadaatii mootummaa oromootii ilma bashaashaa lijni osoo inni oromoon bira beeloyte oromoon kutaa 11 mallayni nu ammoo asii guurree achi ergina jennu irra guddaan isaan bira gala jaran irra guddaan isaan bira gala doolaara jijjiiratanii doolaaraan xaqqamanii doolaaraan doonorii bitanii diroonii amma deengadda Harargee keessatti bosona oromiyaadhaan woboo dho'ina jedhanii gowwaa ummata gowwaa oggowaan keessan dubbadhani maaliif waan dabreerraan dubbadhu malee oromoo bosona Harargee bosona xayyaaraan tumtanii boombiin gaafa isin dachii bosona gubuu eegaltanuu beekne akka roobni biyya san oromiyaa gubuu eegaltanii bara taraa caaluun du'e san oromiyaa gubuu turtan akka roobni kunu yoo rooba dhoorge maaliif beekna badii isin gootanii dhiiga namarraa jigu kanaan rabbi rooba hin kennu gaa biyya sanitti biyya musiibaati Itoophiyaan biyya musiibaati Itoophiyaan rooba argachuuf isin deemtu osoo Abiyyi Ahmad osoo sirni mililik oromiyaa deebu roobni hin jiru nama keenya biraa dhaabbannu haa gargaarru beelayaa keenya ummata keenya biraa dhaabbannu akkuma woboo jennutti ummata keenya hawaasa baalee biraa dhaabbannu jedhan baalee noguu jedhu baalee qofaa miti beeloo jirtu garuu ka amma rakkoo keessa jiru baalee yes nama kuma 20 miliyoona 25tu beela'uuf deema 2022 kana keessa amata Januaarii kana keessa diqqaatu nama kuma miliyoona 25tu beela'uuf deema oromiyaa keessatti Itoophiyaa guutuutti kana irra guddaan oromoodha miliyoona 25 san keessa irra guddaan ka beela'u oromoodha
Oromoon beelaan dhumti, rasaasaan dhumti, mana irra guban, dinagdee saaman. Kana jala baya Oromoo. Kanaafuu tokko tayaati dandeettan dinagdeenis waraanni keessan 100% waraana keessan bira dhaabbachuun isinirra jira. Isinirra jira 100% waraana bira dhaabbachuun. Kachirraa isiniif immoo gargaaraa uummata beela'e. Uummata beela'e, uummata baalee fa'aa bira dhaabbadha. Kanaafuu isiniin jedhu anis hin qofaanii miti. Anis waan danda'u godhu jira waan danda'u. Waan hin dandeenye hin godhu garuu. Waan hin dandeenye hin godhu. Waan dandeenyu haa goonu wal bira haa dhaabbannu Oromoon. Amanni kun amata gammachuu, amata rakkoo gadadoon nurraa dhumattu. Amata dhufu waliin kabajanna. Kanaaf happy new year namaan hin jedhini ani rakkoo Oromiyaa kanatti naa ol dabre. Osoo furuu danda'e ni furu guyyaa tokkotti garuu hin danda'u. Ayyoonni isinuu dadhabdan. Kanaafuu amata dhufu wajjin kabajanna Oromiyaa keessatti, Finfinnee keessatti, biyya abbaa keenyaa Oromiyaa irratti. Amata kana hin kabajanne. Amata kana guyyaa woobootechaaf xiqqaashuu gabbaanee dubbanna malee akkamitti kabajanna namni osoo akka nurraa dhumu. Gaafa dhumaatiin nurraa dhaabbatte kabajanna New Year jenne. Happy birthday waliin jenne, happy New Year waliin jenne, baga amata haaraan isin beekne, baga guyyaa gootichi elemoo qilxoo qawwee itti ta'e baga nu ga'e jennee guyyaa wooboo. Kanaafuu nu tura negisiyarii wajjin kabajanna inshallah. Nuti biyya itti nama ajjeefne jirra, biyya namni itti nama ajjeefne, biyya yoo dhibamte manatti haakima nu erganii amma asitti yoo waa ta'e yoo hin gaggabe ammumaa fedhee osoo gaggabe poolisa nu yaaman. Poolisatu dhufee haakima nu keessa biyya san keessa biyya akkanaa tana keessa ta'an biyya Oromoon galgalaa ganama itti dhumtu akkamitti kabajadha yaa.